Ashamaa akka mul'atan daawwattoota BBC Afaan Oromoo, BBC'n Afaan Oromoo yeroo garaa garaatti keessummaa isiniif dhiyeessaa jirra. Har'a immoo keessummaa addaa tokko finnee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya irraa kun weellisaa Daawit Mokonnin. Baay'een keenya yookiin baay'een keessan kan ijoollummaadhaan jalqabee jechuudha. Weellisaa beennu kan itti guddanne kan jaallannudha. Yeroo baay'ee egaa miidiyaa irraas agarreen beennu yeroo dheeraaf sayyaafachaa turre. Amma egaa kallattiidhaan Ameerikaa irraas arganneerra. Dhimmoota garaa garaa waliin haasofna. Kan sirbasaa, kan odeeffannoo sirbee booda kana ijoo dubbiitee akkasumas immoo akka itti biyyaa bee jireenya duriisaa kan ammas immoo yaadee qabuu fi dhimmoota kana irratti waliin haasoof jenna. Nu waliin tura isin jenna kallattiidhaan sittan darbaa. Daawit akkam jirta? Tamattan fayyaadhaati baga jiraatte. Baga si arganne yeroo dheeraaf si barbaadaa turre baay'ee gammanneerra si argachuu keenyatti. Homaa rakkoon qabanis gammachuun qaba. Na iyyafattanii sagantaa kanaaf naaf yeroo keessaniif baay'een gammadee baay'een itti tole. I think kanaan dura BBC irratti dhiyaadheen beeku yeroo dheeraadhaaf illee miidiyaa irraa jechuun fagaadheera waan akka interview waan akkasii kana gochaan jiru. Kanaafiyyuu baay'een natti toleen si wajjiniin haasa'uu barbaadaa jira jechuudha. Gaaffii koo jalqabaa gidduu kana sirbii kee kan kana dura afaan dhufeen jira jettee hojjettee afaan Amaaraadhaan hojjetamee ijoo dubbiteera namni baay'ees jaallateera akka haaraatti dhaggeeffatamas jira. Akkamiin sirbi kun bahe maaliin hojjetame quba qabdaa? Akkanatti fakkaateeti AI'tu hojjete nama miti kani. Kan sirbe AI walaloodhuma isaas xiqqoo isa kanaan dura wajjiniin walitti buusanii hojjetani. Otoo ta'uu baatee gaariidha actually. Maaliif otoo namni yoo barbaachaadha ta'e otoo namni sirbee gaarii ture garuu AI sirbee AI'n immoo yeroo waan akkasii kana hojjetu bareechee hojjeta. Kompiitara dhala namaarra bareechee hojjeta. Kanaaf bareedaa ta'e. So kan hojjete AI'dha. Muuziqaa isaas hin jijjiirree, yeedaloo isaas hin jijjiirree akkuma jirutti kaa'anii garuu it's okay. Akka yaada kootti garuu otoo ta'uu baatee gaarii ture. I mean agartee AI'n waan akkasii kana fideen sirba taanaan kana booda kreatiivitiin hin badaa. Namni tokko agartee hojii sammuutiin hojjechuun waa uumuun badaa deema. Kompiitariin immoo waan itti kennite waan itti kennite tolchee si hojjeta malee waan dhalli namaa hojjetu hojjechuu hin danda'u for sure. Natti hin fakkaatu AI'n. So waan hojjetamee lafa taa'u kana bareechee si hojjete malee kana booda kreatiivitiin hin badaa. Namni kun gattaa'ee waa hojjechuu waa barreessu waan sammuun dhala namaa hojjechuudha danda'u badaa deemaa jechuudha. Because daqiiqaa 10 gidduutti isa nuti sirba tokko hojjechuudhaaf guyyaa ji'a tokko ji'a lama durraa fixu inni daqiiqaa 15tti hojjetee si baasa. Isayyuu bareechee immoo si hojjeta. Kreatiivitiin hin bada garuu inni kan hojjechuu danda'u waan hojjetee kanaan dura lafa jiru yoo si hojjete malee waan haaraa hojjetee waan nama gammachiisu natti fakkaatu garuu kan hojjete AI. Baay'ee hawwataa ta'eera akka haaraatti namni dhaggeeffataa jira. Erga isin argadhee sumaanii fuulli kee ammas dargaggeessa fakkaata Daawit weellistoota kaan gaafa garuu akkasii miti. Namoonni baay'ee baruu barbaadu maali waan sajitiin isaa maali? Gaafni maal namni naannoo illee hin jiru waa'ee umrii koo yeroo baay'ee namoonni baay'een yeroo baay'ee na gaafatu. Muuziqaa kan jalqabe gaafa ijoolleen jalqabe ijoollee gaafa si jedhu like dargaggummaatti achi dhiyaanne gaafa jalqabe garuu soo har'a teessee yeroo laaltu nama baay'ee dulloomeeru osoo hin ta'in jechuun okay immoo tokkommoo baay'inaan jiru keessatti cinqiin jaalladhu beektaa lafa cinqiin jiru lafa yaaddoon jiru lafa waan nama rakkisu jiru kana taa'uus dhaga'uus hin barbaadu bakka kofli jiru bakka taphni jiru malee yaadda'uun barbaadu ani ilma qotee bulaati baay'ee nama hiyyummaadhaan guddate rakkoo baay'ee keessa nama darbee as ga'edha kanaaf akkatti wanti tokko wanti na cinquun jiru yoo deebi'eellee yoo dhufes wanti na dhibu tokko illee hin jiru because waan sana keessan darbe kanaaf agartee waa fi yaadeen beeku cinqamees hin beeku so waan har'aa qofa yaada malee ka boorra boo beekadhee nama jiraatudha kanaaf ta'uu danda'a gaaroo Bareeda. Erga kaastee mee waa'ee ijoollummaa kee nutti himtee eessatti dhalattee eessatti guddattee guddinni kee akkam ture akkamii wallee eegaltee namni baruu barbaadee yaada. Ani kan dhiyoogaa bakka itti handhuurri kee awwaalametti himattamoo bakka itti guddattee himattaa beeku bakka handhuurri kootti awwaalame an arjootti dhaladhee garuu kan hin himadhu kan hin of bareetti guddadhee as gahe garuu an horroo fincuwaatti dhaladhee guddadhee jedheen hima yeroo baay'ee. So maaliif kan hin of bareechitti ana maybe waggaa tokko yoo ta'u gahiin achi dhufne natti fakkaata. So firoottan abbaa koos irra guddaan isaanii naannoo sana waan jiranii fi ani kan yeroo hunda kan inni maddu horroo guutuu fincuwaatti dhaladhee jedhee dhuma himaan.
Akkasii namni baay'ees akkasitti beeka. Kanaaf garuu bakki dhalatte garuu arjoo ture jechuudha. Handhuurri koo bakka itti handhuurame arjoo. Mee akkaataa guddina kee irratti yeroo baay'ee namni ijoollummaa isaatiin Daawitiin akkas godhee guddatee faadhanii faa dubbatu tariitis dhageessites ta'uu danda'a. Maatiin kee namoota akkamii turan? Dhugaa dubbachuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoollummaan kakuu nama rakkisaan turre nama rakkisee nama qe'ee jeeqaa turellee turre dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e lafa gaafa ijoollummaa waan ijoolleen gootu agartee lafa duuriyyummaa waan akkasii hin dhaabbanne garuu ani maatiin koo abbaan koo nama Kooriyaa duulee galee dulluma keessayyuu jechuun wanti godhe natti fakkaata waan samaatiif Kooriyaa nama duulee deebi'eedha. Achii booda haadha koo fuudhee achii booda nan dhaladhee jechuun ilma qotee bulaati yeroon jedhee sitti maatiin abbootiin abbaa kan koo hundi isaaniiyyuu qotee bulaadha. Abbaa koo qofatu keessaa bahee nama Kooriyaa duulee Fincawaatti immoo abbaan koo farda beeddaananya ture. Mana murtii keessa hojjechaa ture abbaan koo. So akkaataan guddina koo akkuma namni ijoolleen hiyyeessaatti dhalattee guddatutti dhaladhee guddadhe nama qananiidhaan guddatee miti. Akkasitti guddadheedha jechuun ijoollummaa koorraa kaasee sirba baay'ee sirbuun jaalladhaa. Muuziqaa baay'ee natti tolaa. An abbaan koo ijoollummaadhaan narraa du'e garuu ammittiin an abbaa koo yaadadhu kana keessatti al tokko ganama lafa ciisaatti fa'aa yeroo sirbu bakka mucaan kun azmaarii ta'uu fedhee bakka akkan sirbuun barbaadu ture garuu innis yeroo dheeraa hin jiraanne sana booda du'e. Haati koo immoo badaas dhiibbaa narraan hin gootu. Otumaan kanaan jiru kinatii qabalee kinatiin dargiin dhufe gaafa dargii taaddaagii kinatirraan jalqabee achirraa otuma hojjedhutiin as ga'e jechuudha. Kanumadha guddinni koo bakka. Baay'ee hawwataadha. Ani namoonni baay'ee keessumaa daawwiteen ijoollummaatti akkaataa guddatee fa'aa yeroo haasa'an as baatee baay'ee haasoftee waan hin beekneef si gaafadhe. Egaa wallee keetiin baay'ee beenna keessumaa dhaloonni bara 1990mootaa keessa dhalatee fa'aa 18 yookiin 1980moota keessa dabalatee jechuudha. Baay'ee hawwataadha. Baay'ee jaallatama. Ammallee namni akka har'aatti dhagaa yookiin immoo akka jiraa mitiiree akka hawwataa ta'etti jira walleen kee maali iccitiinsaa eessaa dhufe? Icciitii addaan qabu. An dhugaa dubbachuudhaaf nama mana muuziqaadhaan mana barumsaa dhaqee nama muuxannootti fudhatee digiriitti fudhatee muuziqaa hojjete miti. Waan manatti fakkaatuun hojjedha. Waan akkuma addunyaan hojjetutti hojjedha. Garuu uumamaadhaan waan hin qabu tokko ofii qofattis wanti ofitti himu tokko muuziqaa har'a qofaaf jedhee hojjedhee hin beeku beektaa. Yeroo muuziqaa hojjedhu waanuma yeroo sana jiru ni hojjedha. Teekinooloojii yeroo sana jiru ni hojjedha. Har'a immoo teekinooloojii amma jiru kanaan hojjenna muuziqaa. Sirboota tokko durii kanaaf jaallatame. Har'aaf jennee hojjennee hin beeknu muuziqaa yookiin annaggaadee muuziqaa miti yookiin muuziqaarraa waa argadhee nama muuziqaa hojjechaa tures miti hojjetes miti. Yoo naggaadee muuziqaa taate yeroo hunda waan namni barbaadu waan namni jaallatu itti sirbitaan akkasitti hojjenne muuziqaa fedhinaaf hin hojjedha. Yeroo hojjennu sanatti immoo wanti nuti yaadaa turre bara kan keenya irra guddaan isaanii sirbitoonni hangafoonni warri gaafataa jiran irra guddaan isaanii sirbootuma waan akka aadaa waan akkasii kana jiru. So jenereeshiniitti aanu kan akkamittiin jijjiiruu dandeenya jennee sirboota keenya xiqqoo gara ammayyeessuu jalqabne jechuudha. Siigalee waan akka golaa bahii, saafiyaa, barnan hawwee, ol jedhee sin laaluu, qobaa kiyyaa waan akkas akkasiin kun yoo fudhatte sirboota aadaa miti. Sirboota ammayyaati. Sirboota ammayyeessinee modernize kan jedhamu kana goonee hojjennee jechuudha. So sirboota kun yeroo hojjedhu har'a qofaaf jedhee hojjedheen beekuun. Amma sirbootuma koo warra kanaan dura kanneen hojjedhayyuu amma teekinooloojii ammaatiin immoo muuziqaa isaanis xinnoo hojjeessinee hojjenne naaromsine. Amma namoonni kompileeniin godhu maaliif sirboota keenya jijjiirinnos of course yeroo jijjiiramuudhuma qabu because dijitaalii gochuu barbaanna siigaleedha. Waan dura hojjenne kana amma immoo dijitaaliidha. Dur dijitaaliin ture analoogii hojjetame. Muuziqaan keenya dijitaalii miti amma yoo dhaggeeffatte sirboota keenya kan durii fi kan amma yoo dhaggeeffatte bakka gurra keetti qabdee yoo dhaggeeffatte malee hin dhaga'amu waan jedhu. So amma immoo dijitaalii gochuu barbaanna. Akkasitti hojjetame. So sirba har'aaf jedhee har'a qofaaf jedhee hojjedheen beekuu siin jedhee hojjechiisuu barbaadeen yeroo hunda akkamittiin gara fuuldurattis dhaga'amuu danda'a jenneetu hojjenna yeroo hojjennu saayibootan kootii hojjenne jechuudha. Waan bareeda. Kabiraan immoo kanan ijaafadhe maali? Yeroo hojjettan gareedhaan hojjetu turtanidhaan yeroosi tokkummaan kun jaalalli kun baay'ee jira ture naan jedha namoonni si wajjin hojjetan mee na yaadachiisi.
dhugumadha maaliif beektaa dur sirboota gaafa nuti hojjennu sirbi kun kan abaluuti sirbi jedhamu hin jiru yoo nuti walii keenya walii yaannee maqaa abaluutiin sirbi kun agartee yoo warra guddaa yoo walaloo warra guddaa situ barreessee ta'e kireeditii siif laanna malee sirbi kan keenya gaafa nuti hojjennu mawwaacoo ture ati jecha tokkoon jettaa sirba tokko hojjechuudhaaf yoo xinnaate nama 20 nama 30 ta'anii mana keessa teenya ni kaan muuziqaa hojjetaa ni kaan walaloo barreessaa ni kaan yaadaloo hojjetaa gamtaadhaan hojjetama si galeera so namni manumatti walaloo fi yaadaloo barreessee istuudiyoo geessa qofatoon ta'in aankoodha amma walaloo fakkeenyaaf ammaan dhufeen jira kana yoo fudhatte I don't think namni sirboota kan irratti waan tuttuqne waan barreessine waan jiru itti fakkaatu irra guddaa walaloon isaa kan koo waan ta'eef kireeditii an fudhadhe malee walaloon isaa namoota baay'eetu jechoota afaan warratti naa dabalee jira waan akkasiitu jira si galee waan gamtaadhaan hojjetama sirboonni koo sirboota kan ofii koo barreesse muraasadha baay'ee yoo fagaate sirba 15-20 caalan irra guddaa isaa namootumatu naa barreesse anaaf jechuun gamtaadhaan hojjetama waliigalteedhaan hojjetama walaloon sirba tokko irratti agartee jechallee raasaa taa bakka inamu kan agartee bakka si huduu danda'an kanaafaa jijjiirra gaafa callisamee barreeffama miti yaadaloo irratti akkamittiin sirbuu danda'a akkamittiin rukutuu dandeessa si galeera wantiin illee si rakkisa agartee jechuun agartee for example taa saa raa waan akkasii kun rukutuudhaaf si rakkisa taanaan si jijjiirta so akkasitiin hojjetama ture gamtaadhaan hojjetama baay'ee jaalalaan hojjetama yoo sirbi tokko an fakkeenyaaf sirba tokko naa kennanii awwallisee wallisaa gara biraan dhufee sirba sana yaalee irraa bareeda taanaan isaaf kennin ankoo handaawitee waan jedhamu hin jiru so sirraa tola taanaan siif kennama andarraa tola naaf kennama so jaalalaan hojjechaa turre jechuudha dhuguma dhanne. Amma keessumaa sirboota keessaa kana kan dhufeen jira Golaabee, Soolanee, Meexiqoo Gartaayimee nama afaan Oromoo qofa beeku miti ormillee jaalata maaliifi? Sitti meebar maaliifi ammas dhugaa dubbachuudhaaf gaafa nuti muuziqaa hojjechaa turre yeroo hunda yeroo walaloo barreessinu yeroo yaadaloon hojjetamu sirboota keenya kan durii kana fudhattee otoo teessee dhaggeeffattu dugda duuba qaba piikchariin qaba beektaa waa laaluu dandeessa sirba sana keessatti baakgiraawundii qaba audio isaa dhaggeeffachaa jirta garuu baakgiraawundii immoo qaba waan duubarraa ati hubattu ilaaltu tokko jira akka fiilmitti mul'ata fakkeenyaaf Soolanee kana yoo fudhattu waan ta'e isitti mul'atu yeroo sirbicha dhaggeeffattu agartee akka intalittiidha wajjin akkan itti guddatee akka isheen itti heerumtee waan isheen sagootee akka isheen itti sagantee inni hiyyeessa taanaan akkamitti akka sadhiistee deemtee ilaalta mul'ata waan mul'atu qaba viidiyoon hin jiru garuu audio isaa dhaggeeffachaa waan tokko dugda duubarraati ilaalta piikcharii qaba. So sirboonni keenya akkasittiin hojjetamaa turan gaafa nuti hojjennu maal yaada faafinna bara. Amma Soolaneen kun gosa lamadha. Tokko Soolanee ishee nagantee deemtedha. Kan lammaffaa immoo erga nagantee deemtee immoo araaraafis dhufteetti by the way. I think dhaggeeffatee ta'ee yaada. Inna isa maluutu uumee hojjete. Waan Soolaneen taate walii isaa wallaalee kan jedhu tokko nutu uume isa maaliifi erga deemtee immoo maaliif deebisnee finnuu jennee irratti walii galle sii galee because it's art. Sii galee waa hojjechaa jirra miti. So as deebisnee immoo ishee finne akka isheen gaabbitee dhuftee dhiifa mana gaafatteetti hojjennee jechuudha sii galeera. So akkasittiin hojjetama ture. Kanaaf tolanii jedheen fudhadha sirboonni bara sanaas. Mee sagaleedhaan hojjechuu dandeessaa Soolanee keessumaa namni baay'ee jaallata lammaffaa mochumaan kanaa deebistu akka waan seenaa akka ta'etti namni simuu hubata. Soolanee gaafa jira kee manan turre daandoo kee san ture waamicha kee oduuf na koomataare. Ijoollummaa keenya Soolanee ishee dabarsinee Soolanee akkamiin daagattee Soolanee wanta waliin jennee. Lubbuu kootii kennaa Soolanee siifaan du'aa jettee Soolanee har'aa maaltu ammanaan Soolanee kan biraa filattee. Sigaw. Baay'ee hawwata guddaa galatoomii daawwite akka seenaa dhugaateetti namoonni hubatan jiru mee irraa nu himi. Yes ankoo miti seenaan isaa kan koo miti seenaa dhugaatii garuu seenichi akkam ta'e sitti fakkaate gurbaan inni sirba kana naa kenne. Mata duree ishee naa kenne. Mata duree ishee gaafa naa kennu seenaa isaa moo seenaa dhugaadha. Dhugumatti immoo intala kanan jaallataa jedhan durbeettaan Soolanee kanan jaallataa jedhan. So yeroo inni mataa ishee naa kennu gurbaa kiyyaa surraa gurbaa jedhamu tokko walaloo sirboota qurra guddaa isaa san naa barreesse by the way.
yaada kana gaafanitti fidu inni walaloo isaa guutummaa isaatti kan barreesse immoo isa sii galee waamicha kee dhagee kan dhufneen kan saatii ijoollummaa keenyaan kan saatii everything so walaloo isaa guutummaa irratti barreesse jechuu dandeessa inni. Aayidiyaa isaa garuu nama gurbaa gammachiis jedhamu tokkotu naalaate sirbicha isaa fi anis akka abbaa kootii gurbaa jedhu sirba jedhu sana isa tunaa kenne akkasittiinidha kan hojjetame malee guutummaa isaa ta'e fireemii isaa naa kenne fireemii isaa kana irratti irratti uumameetu hojjetame jechuudha. Gurbaa walaloo barreessu guutummaa isaatti bareechee irratti barreesse jechuudha. Kiyyaa surraa jedhama amma lubbuudhaan hin jiru. Isatu barreessa irra guddaa sirbi tokko isa barreesse. Baay'ee hawwataadha. Sirbi jalqabattee eegalte garuu farda gurraachaadha akkasii? Farda gurraachaadha. Farda gurraachaadha garra kaachisanii qoricha naaf hawwiteessi nyaachisanii qoricha naaf hawwitees anoo dhaga'ee beeksisaa tolu shakkee biyyaa siifee. Seenaa qabaa? Farda gurraachaan al tokko maal goona sitti fakkaate sirbuma aadaa kana fuunee ammayyeessuu gara agartee hin harkista. Gara agartee xiqqoo gara sirbuma aadaa kana xiqqoo wayyeessuu waan jedhamutu jira beektaa achi as harkisnee xiqqoo moodernis hin fakkaataa sirba aadaas hin fakkaataa akka inni giddu gala ka godhe nuyi walaloon isaa walaloo aadaati dhaggeeffatteetti ta'e akkasittiin hojjetame albamii koo jalqabaati yes. Gidduutti ijoollummaa keessatti deebisuun barbaadee ture. Fincaa'aatti yeroo guddattu bishaantu jira, harootu jira. Indaa akka turte yaadannoo maal qabda? Fakkeenyaaf shaambuus ta'uu danda'a naannoo sana. Gaaffii bareedaa gaaffii. Anamma waan ijoolleen araadaa lijochi waan jedhamu waan ijoolleen goote kanatti akkaan godhe baay'ee wayi. Beebii natti kolfuu dandeessa. Bishaan daakuu hin danda'u. Bishaan daakuu hin danda'u. Saayikilii oofuu hin danda'u. Waan si dhibu. Saayikilii oofuu hin danda'u. Waan ijoolleen magaalaa goote hundaan goone. Ammayyuu saayikiliin ooftu? Saayikilii sin oofuu bishaan isin daakuun bishaan birciqoo keessatti malee hin beeku. Ilaali bishaan fincaa'aa sana bishaan mana gahu kan maaliif bishaan hin dandeessitte fakkaate gurbaa ollaa keenyaa tokkotu bishaan tosa nyaatee du'e. So haati koo amma gartee bishaan daakuu baruu jalqabeen ture. Siigaa haati koo dhageessee harkaan miila koo bakka na korkoddee na hiitee akka lammata akka bishaan biraan dhaabanne na goote beektaa achumaan bishaan lagadhee fi so lafa bishaanitti hin deebite ijoollee fincaa'aa ta'e bishaan daakanii na qofa natti fakkaata yeroo hin taa'e yaadu. Ta'uu qaba. Kabiraa wagaa naannoo sana egaa sirbi shobboo koo beekamaadha. Sirba aadaa baay'eetu jira. Tarii safaa sirbaa turte. Yes, maal gaa sirboota koo irra guddaa isaanii dhaggeeffattee sirboota naannoo sanatti sirbaman hunda sirbeera akka sirboota aadaa kan akka hayyaa duree hooma oofee beektan sirbama yeroo naannoo keenyatti yeroo hattuun qabamtu yeroo xaafii haamanii yeroo lafa qotanii hin sirbu beektaa hayyaa duree hooma oofee amma sirbi kun sirbuma aadaati. Isaan hojjedhee sirboota baay'een hojjedheen irraanfadhe malee sirboota naannoo sanatti sirbamu sirboota aadaa baay'ee hojjedheera jechuudha. Dhugaa si hubadhe. Walumaa gala albama meeqa qaba dammatti? Gara kolleeshiniidha wajjiniin albamii gara 9 ta'u. Baay'eedha. Engadda gurbaan tokko sirboota tokko tarreessee naa ergee ati kan singilii fi kan inni ergan biyyaa bahee hojjedhee fi agartee sirboota qeenxee kan hojjedhe kan hojjedhe akka gara sirba 117 natti erge. Anuun beeku sirboota sana yaadadhee yuun beeku waan jedhu. Baay'eedha. Sirboota baay'een sirbee by the way. Baay'eedha lakki baay'eedha. Garuu isaan keessa addatti kan jaallatu jiraati. Yookiin tokkoffaarra kaayuusu hin jedhan isa kam keessa? An kan inni baay'ee jaalladhu moo? An personally kan inni jaalladhu na gaafatta. Okay, personally kan inni jaalladhu anaaf tottobaa gurbaa jedhamu tokko jira waardeenyaa koo tokko amas Poolaandii jira. Anaaf inni mana tokko wajjin hin gallaa so irra kanne bakka I think albamni koo sadaffaayyuu natti fakkaata waan isaa yeroo sana irra kanne bakka waanuma nyaannee buluyyuu hin dhabne bakka mana kireeffannee jiraannaa yeroo sana immoo yaadatte yoo ta'e sirba keenyas yoo gurgurres namni maallaqa gaarii nuu kaffalee nurraa bitu hin jiru irra guddaa sirboota keenya sirboota qabsoo sirba jaalalaallee hin qabnu. So irra kanne bakka waanuma nyaannu dhabne beektaa so
Anaaf itti manatti gallee rooba akkas alli kun rooba beektanaan argaa. Innis hin taane gitaara taphata beektaa. Bakka cagginoo tokko beektaa gannadha kanarraan immoo baay'ee bakka rakkoo yeroo isin jiru rakkoo dhumarra finfinnee keessa jiraanneeti bar. Ergumaan albama 2-3 baaseeti beektaa. So inni gitaara qabatee callufatee gitaara kana tuttuqaa so yaadni tokko naa dhufe beektaa. Ajaa'iba kan koo kamini meedhiisa. Dhiisii obsii jedhee namni na sossobbiin maal baasa. Waan garaa koo dhabnammaa kan boohuu dhiisa. Hin boo'innaan jechuun ittuu na boossisa. Dhiisii namaa nattuu sharafsiisa. Ammalaan kan rakkina irraa hojjenne sii galee. Jireenyi mootu nutti ulfaate sii galeera. So walaloo isaan irraan fadhe malee amma yoomitti ni akaayii nyaachaa umurii kan koo dabarsa waan jedhu haa qaba beektaa walaloonsaa. So sirbi kun sirbaan onnee kiyyarraa kan ijaaru. Bakka ofiifin sirbe jechuu dandeessa bakka sirboota sirbe keessaa. Mudannoo tokkoon si gaafachuu barbaade akkan dhaga'e itti gaatinaa mirkaneessuu qabda. Tottobaa wajjin yeroo jiraattanii mana keessa yeroo tokko sagalee wayii dhagaamennaan atti hirribaa kaatee tottobaa dammaqsitee nuyi dhufaa jiruufaa jettee sodaattee gasii booda tottobaan ka'ee nadhiisifaa sin jedhee gasii booda waa'ee wayii sitti dalagaadhaan yoo yaadata ta'e. Maal gabu mudannoon keenya baay'eedha barri waan tokkoof lama qofa miti bar. I think kam akka ta'een baas tottobaa wajjin waan baay'ee dabarsineef sitti manaaf inni mana tokko kireeffannee galla wajjiniin galla. Waan baay'ee keessa dabarsine garuu isa kamidha yoo ittillee waan anaaf inni taane tokkoon sitti nutti isa waa'ee alaabaan sitti hima. Jechuun seenaa ilmi nyaatu jedhani beektaa. Anaaf tottobaatu gaafa gullallee gaafa adda bilisummaa Oromoo gullallee jiru alaabaa tokko girgiddaa irraa buqqeeffatee fudhata. Alaabaa Jarmanii, alaabaa Oromoo, alaabaa adda bilisummaa Oromooti. Isa girgiddaa irraa buqqisee fudhatee alaabaan sun erga dhaabni bahee ture maal jedhee anaaf inni mana kireeffannee wajjiniin galla mana tokko barbaaddannee kireeffannee galle'a. Amma gaafa har'a gallee mana kanatti ofiif iyyuu har'a gallee tottobaan alaabittii sana yaadate alaabaa waggaa meeqa yoo xiqqaate gara waggaa 6-7 ta'a bira alaabichi. Yaadate beektaa shaantaa keessaa qaba. Amma alaabaa kana dhaqee shaantaa keessaa fuudhee girgiddaa mana keenyaa duuba bakka gartee ofii bu'uuru beedroomii tokkittii qabdi manittiin achi kaasee alaabichi immoo guddaadha girgiddaa irratti maxxansee taa'e dhiisiin jedheen tottobaa alaabaa kana girgiddaa kana irratti maxxansee dhiisee nama maaltu dhufa dhiisee jedhe. Okee jedheen taa'een anis dan taa'e har'a galle har'umaa. Otuma keenyaa xiqqoo amma gaa muuziqaa hojjechuudhaaf otuma taa'aa jirru roobni tokko roobe beektaa rooba yandoo rooba hamaa roobe. Gaafa roobu manni kun dhimmise. Gaafa manni dhimmisu bakkitti dhimmistu kana gartee otoo bakka isheen jalaan badiin abbaa manaa waamnetti agarsiifna haa nu hojjetu jennee an dhaqeen abbaa manaa waame'a. An gaafa abbaa manaa waamu barrittiin tokko dhagaahu barriin banamu namtichi alaabaa adda bilisummaa Oromoo kana fuuldurratti argee bar. Of fuulduratti argee beektaa. በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ነው እንጂ ደብር እንዴ እኔ ቤቴን ለወሮ በላ ነው እንዴ አከራየው ስለካ ነው እንጂ ይኸውላችሁ እኔ አሁን ሳያችሁ እናንተ ወጣቶች ናችሁ እንጂ ቤታ እሺ ደግሞ ደርገጌሳ ነው እንጂ ፖሊሲ ሲንትዋሙ ገሩ ማናኮ ካነ ደፋቲ አማ ደቂቃ ሶዶማ ሲኔ ከነ ባኑ እንጂ አንተ የሮ ፖለቲካን አማቴ ሰኒ yes አመጨራን ከመኖ ምጭቁ ፖሊሲ ንትዋመን ቀበም ነብቲ Silaafis waan guddaa sin qabnu firaashii tokkoo fi baaldii ishee deemtu tokko yaadataa ishee baaldii deemtu tokko ishee pilaastikii irraa hojjetamtu diimaa giriinii qabdu tokko yaadataa ishee firaashii qabna. An baaldittii nan fuudhee tottobaan firaashii maree asirra kaa'annee maal fakkaanna beektaa rooba yandoo keessa maal fakkaanna beektaa yeroo deemu karaarra dhugaa waaqayyo. Uummata diskaavarii chaanaa irra jiru uummata baqattoota fakkaanna bara. Biyya abbaa keenya keessatti baqataa taane anta. Refugee. Labaran nun qabnu manan qabnu har'a kireeffannaa asitti galle namichi manaan waree. Irraan fudhan manduutti bara. Yoo rooba yandoo robu keessa birrii kabaatii jaa kanutti kafalleef nuuf deebisee manaan waree jechuu barbaadeen. So mudannoo akkasii kana qabna naaf tottobaa mudannoo hamaa. Labaran nun qabnu siin jedhee bara. Firaashii baannee baaldii baandii katamaa keessa irraan dhufna biyya abbaa keenya keessatti. So waan akkasii dabarsine irraan fadhu jechuu barbaadeen kana sagalee. Gaddam guyyaa sana gaddam yoomiyyuu irraan fadhu baay'ee dawwee. Anillee kan inni dhaga'e isa hantuunni daabboo gogee nyaachaa jirte. Nan irraan fadhe isaa daabboo miti bar waan isaan irraan fadhe malee daabboo tun ta'iini
Nama ta'eetu barree keenya tuttuqa. Halkan walakkaadha. An sagalee kana dhagayeera. Tottooba jedheen tottooba ka'ii barree kana tuttuqaa yeroo jennaan callisii rafii haati homtuun jiru naan jedhe. Inni rafa. Ammas xiqqoo tureen dhagaye. Tottooba ka'ii barree tuttuqaa yeroo ka'ii jennaan ammas hin ka'ee hin dhaggeeffatee irriba irraa nan kaasii waa tokko jiru rafii jedhe. Okei jedhee ani maa inni egaa kana booda yoo namichi kun ol seenes ana qofaan ajjeesuun isin madu'a. Ammaaltu na dhibee rafe aan. Anuma irriba shillim jedhu inni nama dhagaye beektaa akka haaraatti. Maannoo jedhee irra irraa ka'e ante. Gaafa inni ka'u anis utaalee siree irraati koornanii qabadhee innis koornanii qabatee saanjaa dargii tokko qaba siree jalaa tottomaan saanjaa dheeraa tokko qaba beektaa. Isa fudhatee ka'e barri baruudhaaf deema. Hin baniin jedheen tottoba barri. Achi barriitti maqarqaraa ishee Itoophiyaa tokko irratti maqarqaraa ishee qaraqaran tokko akkas godhanii. Ishee harka tokkoon ishee hin banee asii tottoobaa waa waraana beektaa. Tottoobaan ajjeesi bakka hangaan ajjeesiin hin jedhani beektaa nama waraanaa jedhan qilleensa waraanaa wanta kun jiru bara. Qilleensuma waraanaa bara. Otuma argi waraanaanni. Achi obbo Bantiin irra kaa'anii maarreen waan tokko hin jiru qilleensa waraanaa jedhama namichi. Amma obbo Bantiin irra mana onaa ci'uun jedhan namatu barrii tuttuqa fakkaatan rafaa barrii miti hantuutatu waa barbaadan hin jedhe beektaa hantuutu tuttuqaa jedhama malee hantuutu hin jiru lafaan hin jedhe deebinee rafne oo kanadha yana yaadadde beektaa. Ani booduma nama waraanaa ishee eedaan qilleensa waraanaa waan tokko hin jiru qilleensuma kana waraanaa irra tottoman itti jedhe. Rifateera jechuudha. Ani booduma nama waraanaa jedhe seen ajjeesiin tottoba dhiisi maarree. Hin ajjeesiin tottoban ajjeesaa hirtaan tottoba jedhee ni bara. Jireenya Finfinneetu yaaddeessaa ture baras mee nu yaadachiisi. Yes. Ela. Jireenya keenya akkam ture sitti fakkaata. Ji'arraa amma ji'atti qodaan mana keenyaa Isuuzuu irraan dhabamu by the way. Yeroo hunda meeshaan nuti mana keessaa qabnu Isuuzuu irraan dhabamu every month. Ji'aan mana jijjiirranna. Har'as yoo as galle dhufanii achi nu barbaadu hin jijjiirra bakka biraatti immoo galla ji'a tokkoon teenya dhufanii nu barbaadu hin jijjiirra achi immoo darbanii bakka akkasii bakka jireenyi keenya bakka qubannee hin teenye beektaa. Biyya sana keessa qubannee qalbii tokkoon teenye hin beekne dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Akka fiinnetti akka nu ari'anitti akka ari'amnetti jiraanne faayinalii anaaf tottoobaan bakka nu rakkisanii bakka makiinaa mana keenya jalaan dhabdu yeroo hunda. Gaafa rakkisan faayinalii 4 kiiloo ejersa gooroo bagandee achitti kireeffannee galle mana kireeffannee bakka naannoo sana isaantu baay'ataa Tigiroota baay'ataa naannoo sanatti nagaa arganne amma biyyaa ba'utti waggaa tokko achi jiraadhe isaanuma keessa wal makadee dhume jiraannaa nagaa arganne beektaa malee jireenyi keenya baay'ee rakkisaa ture. Keenya qofa miti sirbitoonni Oromoo hundi warri bara sana jiran hundi keenyiyyuu warra rakkoo hamaa keessa turredha. Warra jireenya qananiitiin nama warra jiraanne miti beektaa. Jaalala uummata Oromoo qabna. Yeroo sanatti immoo dhugumatti Oromoonis rakkoo keessa siin jiraa. Waan baay'ee si jaalala arginaa namni du'aanii dhamaa callisuu hin dandeessu. Kana keessa turre bakka malee jireenya gadadoo jireenya cinqii keessa turre beektaa. Garuu mujaa akkasuma ta'eeyyuu Oromoo wal jaallati jaalala walii qabaachaa turre beektaa yeroo sana. Akkamiin biyyaa baate akkan dhageetti waggaa dheeraaf erga biyyaa baate biyyattis hin deebine isas nutti himta. Maaf biyyatti deebi'uu dhabde garuu gaafa baatu haalli ture akkamii nu yaadachiise. Finally gamma gartee amma beekamuun kun isin dhufee an dhufeen jiraan isin dhufee jaallatamuun sirboonni kan koo beekamuun in dhufee finally Itoophiyaa fi Eertiraatu wal lole gaafa sana I remember 1998 akka faranjiitti Itoophiyaa fi Eertiraan gaafa wal lolanii so sirbitoonni kun dirqama gartee dhaqanii bakka baadiyyaa Sharaarootti sirbuu qabu jedhame. Ani immoo yeroo sana mochi dhaqee sirbuudhaaf fedhannaa isaa sirraan qabu sii galee so anyway namoota maqaa namaallee dha'ullee hin barbaachisu na dirqisiisan jechuudha sii galeera bakka dirqamaan jechuun akka bakka dirqauma godhani. Yoo kun ta'uu baate gaa siin jedhu jechuun yookaan namni sitti kakata taanaan bu'aa gochuudha gara booddeetti hin deebisu. Murteeffadhee beektaa. So erga rakkoon kun erga jabaachaa deema ta'e biyyuma kanaan baay'ee murteessee gaafa suucaa tokko nan qaba. Haati manaa kun wajjin jirti. Bakka torban tokko gidduutti murteessinee biyyaa baane jechuudha. Bakka inni karaa moyaalee baane nuti. Akkasittiin biyyaa bahe by the way.
yoom biyyatti deebita amma Seenaa weellistoonnis isaa wajjin dheeraadha sii gabaabseeni malee. si hubadhe weellistoonnis wajjin ba'an Ilfineshiis Abbabaa Abbashuus Muktaar Usmaan baay'een isaanii biyyatti deebi'aniiru. Daawitiin hin deebine maaliif yoom deebi'a? Maaltu irratti fakkaata namni tokko agartee ka'ee biyyatti galee biyyatti deebi'uudhaaf yoo isaa guute qofa gala sii galeera anamma naaf hin guutiin anaaf hin ta'in galuudhaaf kanaaf hin galiin garuu amma garuu nan gala beektaa yoo rabbedhee galuun hin hafu guyyaa tokko numan gala garuu jireenyumatu anaaf hin mijaa'in galuudhaaf malee waan addaa qabaadhee yookiin annamarra adda ta'ee otoo hin ta'in anumaaf guutuu dide jireenyuma kanarra kan qabachuu dadhabnaan inni asii namarraa booddeettaaf malee an Daawit Mokonnin nama hoolaa ta'e biyyaa bahee miti. Akkuma Oromoo tokkotti rakkoo Oromootu biyyaa na baase rakka dheerumaan biyyaa bahe qabsaa'aa qabsoo Oromoon biyyaa bahe malee hoolaa hatee biyyaan baane yoo rabbi dhimma guyyaa tokko man deebi'ee yaada gaafa naa guute.